Waggaa lamaan dura magaalaa Buraayyuutti kan qabamanii hidhaman miseensi koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo obbo Amaan Filee yeroo dheeraadhaaf naannoo Oromiyaa keessatti manneen hidhaa sadarkaa adda addaa jiran keessatti hidhamaa turuu isaanii fi yakka shororkeessummaatiin shakkamanii kan himataman ta'uu sagalee Ameerikaatiif himan abukaatoon isaanii obbo Tolemaariyaam Magarsaa. Obbo Tolemaariyaam akka jedhanitti turtii yeroo dheeraan booda waxabajjii 27 bara 2014tti manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha kibbaa hidhaa waggaa 10 itti murteesse. Dhimma himannaa fi mormii mana murtiitti itti dhiyaates akkanatti ibsan. Kan ittiin himatamee ture shororkeessaa jedhamee jira. Labsifarraa shororkeessummaa kan lakkoofsa 652 muraa 2001 keewwata 3 darbuudhaan icciitii waraanaa dabarsanii mootummaatti laatu jechuudhaan namoota kanaan dura waraana dhaabaa keessa turanii gara biyyaatti deebi'anii yeroo adda addaatti ofiisaatis ajjeeseera akkasumas immoo ajjeeseera jedhamee jira kan himanirratti dhiyaatee ture jechuudha. Falmiin egaa mana murtii waliigala Oromiyaa kan dhaddacha kibbaatti geggeeffamaa ture jechuudha. Shaashamanneetti falmiin geggeeffamaa ture. Ragaan abbaa alangaas dhiyaatee innis ittisa ragaa dhiyeeffatee ture. Ta'u malee falmiin ni geggeessaa ture sanaaf ittisa ragaan dhiyeeffate illee manni murtii kufaa gochuudhaan sagalee caalmaadhaan waggaan 10 akkatti murtaa'u ta'ee jira. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddachi kibbaa murteenni murteesse mormuun oliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatiif dhiyeessuu isaanii ibsanii jiran abukaatoon obbo Amaan Filee obbo Tolemaariyaam Magarsaa. Qofaa yakkicha hin raawwadheerallee utuu hin jedheetiin himatamuun narra hin jirudha. Sababiin isaas miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee kanaan dura waggaa dheeraadhaa fi karaa waraanaatiin yookaan humna qawweetiin mootummaa aangoorraa buusuuf dhaaba kootii wajjin ta'ee falmachaa tureera. Haa ta'u malee bara 2010 lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha mootummaan jijjiiramaa hin jedhu. Kana booda namni kamiyyuu kan qaamni kamiyyuu siyaasaa ta'uu danda'a, nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Namni dhimmi biyya kana na ilaallata jedhu kamiyyuu yakki kanaan dura raawwate yoo jiraate leewwan hundisaayyuu dhiifama godhamee fi gara biyyaatti deebi'ee falmii karaa nagaa akka geggeessu waamicha mootummaan godhee anis immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan adda bilisummaa Oromootii fi mootummaan immoo addatti dhimma kana irratti gaddaa'anii haasa'anii mari'atanii waliigaltee irra waan ga'anii fi gara biyyaatti deebi'ee galuu danda'eera. Kanaaf himatamuun narra hin jirudha. Falmiin jalqabaa jechuudha. Yakka jedhame kana hin raawwanne kanan hin raawwanne ta'uu koo mirkaneesseera. Jecha ittisa ragaa kana manni murtii jalaa kufaa godhee bira darbuunsaa sirrii miti. Manni murtii oliyyataa kun dhimma kana ilaaluudhaan bilisaanii akkana geggeessu kan jedhudha jechuudha. Oliyyannoo obbo Amaan Filee ilaalee murtii kennuudhaaf manni murtii waliigala federaalaa onkoloolessa 11 bara 2015tti beellameeraa jedhan abukaatoon isaanii kun gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.